karaa jirtu hundumaa irratti isiniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota Ganii TV akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa kooti waaqayyo galata guddaa argatu jechuun jaalladha. Egaa har'a viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira innis maalinni obboleettii keenya tokko biraankii godha jedheetiin jechuudha. Obboleettii kana biraankii kan godhu immoo obboleettii koleelloo wajjin kophaa koomiiti jechuudha. Akkasiin jedhaan leelloodha wallollee jirraa jechuun akkasuma sababaatii waliin oolnee nu araarsinaa min jedhaanii yoo milkaa'uu baateen beeku yoo milkaa'e viidiyoon kun simbira gaa yoo milkoofne garuu hin hafa jechuudha. Egaan Fikri majechuu wayyaa Manin godha galgalaan hirrii bakeechen jira. raftee halkanii dhaama simbiraa Eeyyoo amma sa'aatii 7 ta'uuf baraka Itoophiyaatti. kan keessan cufaa duuba jira jechuudha. Kan keenya lama jechuu deeqa 5 irra Maal gochuu jirii kana hunda raftuu micayyoo silkii namaa barbaadaa walitti ichiin booddee akka tasaas yaadadhe ishii baga nagaan dhufte gara himoo kootti bu baga nagaan neente baga na yaadattis waaqessi yaa yaadatu. Wanti sumaa jedhee kee xaawii rafaan jira. laaka rakkoon qabu ciisi nattaasa'e ani kan jedhu waysi gaafadhaafan bilbilee qubna gara onyo leelluudha olii bilbiltu miti dabarree jechuun yeroo duraan bilbilte samuun akkana nukku ishee sin nukku waan ta'eef baay'inaan daawwaltu. qoy maal taate nukku baarachuu oduun dhagee garuu isheen sumaanatti ni manna beektee xiqqoo gidduu kana mataanitti baattee waan akka ishee rakkattee hin beeku. Waliin dubbisne moo? Qaatam cawanii tureera. Nan dubbistu baay'ee bas online irratti ishee nan argaa waa tokko poostii gooti suuraa koos minaamini garuu yoon dubbise keessa nan dubbistu hin beekani wanti walitti mufannee turte beektee suma qiiminatti qabatan fakkaate saniif si dubbisuu barbaade. Ijoollee itti dhiyaatan baay'ee hawwii faarrii bilbiluuf nan yaadaan ture garuu hawwiin beektee qoshii biizii taate na fakkaata jirratti silkii kaastee naan haasofsiistu naamina. Maalis sabaa micayyoo dhuguma sitti haasaa jira. Maalis sabatteeti sa'aatii kanaan hirriba yuusi kaasee dhugaa dhiifama garuu waa'ee mashii waan na cannaqeefini laa jechuun ani leelloo nan beeka garuu wajjinis jiraadheera biyyattis nan beeka garuu bessee ninjaa maali jechuun maal akka ishiin kan hunda garaa ishee jabeesse tarii itti dhiyaatta waan ta'eef si bilbile malee dhugaa akka eenyu miti jechuun siifi eenyu maqaan ishee zabdituu fi hawwii dhamtii isin kan itti dhiyaattan si sadeen hin beekaa zabdituu akka carrana online irra jirtu hawwii immoo gisee baay'ee dubbisuuf na yaada garuu online irratti hin argamti laakiin nan haasofsiistu waan ta'eef finiin sa'aatii kana si dubbisuu dhufe siin jedhabbo. Maal anti yaani silaasi waliin bileeyyuun beennu biraankii Deedhiisituu namni yoo ishii miidhee boocheetu nama dhiifama gaafatti. Jechuun ofii qorratti hin arge waan ta'eef. Jechuun isin walitti dhiyaattu waan ta'eef tareegaa akkas ta'uu danda'a. Dhuguma micoo maal taateetti leelloo jechuun anis nan beeka garuu duratti jechuun yeroo wajjin jiraannetti baay'ee ishiin beeka waan ta'eef amma garuu meebii yaadarraa fagaadheef tarii amala jijjiirrachuu yaaddee ta'ee naagalaan jiru siin jedha. Jechuun wanti irratti walitti buuteessuun tarii wanti ishii gaddisiisu yoo ta'e garuu waan hin beeku garuu leelloon akkanatti siin gaddite jedhee yaadu. Laali gaaf tokko qayosadhaafini. Namatti dhugaa waaqayyo waan ayyuu jechuudha jechuun namatti na himatti oduu hin taane akkana gorsaniif jechuudha. Deebiteetu immoo mishiitee fi ani akkas gochuuf miti naan jette.
Isaan waa'ee dhimma tajaajila irratti jechuudha yeroo beerutti ture. Ani jechuun beektee gaaf tokko mucaa hiriyaa ishee istoora feesbuukii keessa godhatteen jechuudha walitti akkanaabbartee kan ishee fi kan isaa. ከዛም ቦዴ ቶም ቤኪ እቹን አን ያዴስ ዮኪን ሃማ ያዴስ እንታን ቤቴ መጀመሪያ እንትን ማኒ አንግሪ ሪአክሽን ጎዳ አሻንጉሊቲ አንግሪ አቺን ቦዲ ዴቢሴቴኔን ኦኔን ጡቃፊትኔን አሻንጉሊቲ ኮልፋ ጡቀ የርጌች ለሳኑማ ማሊፊ ማለረት እርግቴ ማልማላ እንጀቴ ምናምን እችን በቃ እንጃ ባያ ሶፍቴ ገሩ የሮት ሳኔ ሴሮሺ የሮ ብራባይ ሊንቀለን ነው አንተ የሮሽን ከስጣርቷን ሳሪ ኬሰ ገሌ ዋን እንጀዴን ነው jechuun bakka baay'ee tokko inni jedheen inna ati suqota saaseen jettu si jammaramoo kun waan nama harsu qabaare shangullitiin kolfa jechuun ani taree beektee jedhanii diree kolfuu danda'ama garuu gara hiriyaa ishee kanaan gaawwan itti dhaqeef na shakkiteete naan galle garuu mucayyoon kanaanis nama shakkitu dhugaa jechuu mistira tokkorree garuu wanta taa'e anatti wanti sun fakkaatu naqeeto jedhee riyaashiti achiinoo bakka riyaashi sambuutetu walitti haaranii tolan dhugaa waaqayyoon baay'ee tokko sodaadhe garuu anatu jedheen jettiin ishiin garuu yaadan riyaashitti hime sana hin dhageenye iyyuudha garuu bakka ishee buustetu akka walillee anattis akkanaarree fudhaqxee isaanii anatu jedhee jettiin dhugaa waaqayyo nama leelloon waa'ee kanaatti waan akkasitti itti cinqamtu natti fakkaatu. jechuun akka ishee dhaga'uuti jechuudha akka ishee raawwadhutti. Anis ishee beeka bara isheen beekaanis garuu eenyudha maqaan isaa maal seeti anatti jijjiira amalli ishee jechuun ergumaan dursa akka wajjin turre beektamiti iddoo tokko turre ergumaan galee amalli ishee sana hundas na baay'ees na dubbistu ture garuu ergan gara Dubaay kana dhufe immoo ninja lamaan inyam ammoo beektee gabaabumatti waan inni dubbisu barbaade fi bicha yaani akkaati fakkeenyaaf hamma rakkoo mistira ishee himachuu dandeessi waan ta'eef achiin akka gaafattuuf malee yaani jechuun yoo fishiitii jette dhiifama naa gooti waan ta'eef anaaf miti dhiifama gaafachuun immoo ofumaaf waan ta'eef yoo dhiifamas naa gochuu baatte ishee maaliin wanti godhuun qabu amma hin dandee dhiifama nan jedhaan itti deddeebi'ee too'ee garuu ski haasofsiisitee jechuudha icitiin addaa wanti ishee himtuu jiraate ati immoo na biraan ga'ichuun waan fakkeenyaaf wanta akkanaa dogongortillee waan naan jettu jechuu yaada ishee keessa hubachuu dandeessa. Din taree boollaan irra jiraachuu isoo dandeessi. Dawwal gaafadhu? Dawwal gaafadhu lamaan ni nyaamu. Adaa. Taadde. Eenyudhaan jetta taadde ijoollee ollaa na bira kolfaa jiru. Si argachuu kooti baay'ee gammade bakka hiriyaa dhugaa jechuun taadde hiriyaan akkatti dhugaa namaaf baatu hin argamu jennee yaa miyye bilmiyye si amma qaqqaati dhuguma yaa dhugaati malee indee si firoonfachuun qabaanes indee walii galtanii akkana nagootoodha. Viidiyoo si dhaggeeffachaa jira beekiif. Kana booda leelloon dhugumayyoo dhufaanii leelloon akkana gootelanii eeyyan dhuguman jedhan. Ofii jettu dhugaa dubbatta caccabduu wayiidha. Chaa ishii si hojjenne maraaf hin mirri bazzanaa jedha abjuu keessaa bahiite okkee. Ciao. Leellotti himadheette. Leelloo ma leellootti himadhe. Leelloo kan biraatti himadhe. Anaaf kee majaarsummaa nu barbaachisa ishee.
Abshirin namni boru abbaatee barbaanna. Ana dura laalee ana dura kutuutal. Sultanaa sinabboo deemaati. Bye bye, halkan gaarii. Yaalaa. Tollee hordoftoota kiyya piraankiin koo kana fakkaataa